Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Akkam nagaa fayyaadha. Anis nagaan qaba alhamdulillahi. Hordoftoonni abduu moobaayil appii jala jirtan hundi keessanuu baga jiraataniin isiniin jedha. Arramee akkaataa itti koodiidhaan jechuudha. Yoo namni gartee nu hordofu jiraate akkamitti beeyna akkasuma koodiidhaan mistiraa jechuudha. Koodiidhaan mistiraatiin akkamitti ifirraa ammas yoo namni nu xalafee jiraate yoo namni gartee nu hordofu jiraate akkamitti ofirraa balleessina akkamitti argina akkasuma silkiidhaan keenyas akkamitti ilaalan akka jedhuun hanga 5-6 takka jechuudha. Iccitiidhaan koodiidhaan iccitii jechuudha. Kan moobaayilaa keessaa murteessoo tokkoon isin agarsiisa hanga abbaa 5-6 takka jechuudha. Samsung Android jechuudha. Warroonni Android fayyadamtanidha. iPhone miti. Android qofarratti ammoo silkiidhaan gariin jechuudha. Samsung mataate yookiin Android mataate tan fudhanne jiraachuu dandeessi jechuudha. Silkiidhaan biraandiin isii dhuguma Samsung originaalaa yoo tahin jechuudha. Yoo biraandiin isii originaalaa ta'uu baatte koodiidhaan kana fudhachuu dhabuu dandeessi jechuudha. Kanaafuu hundi keessanuu takka takkatti laaltanii ammumarraa addaan baafachuu dandeessanii jechuudha. Isa kana godhuudhaafi waa'ee tokko isin fayyada. Fakkeenyaaf namoonni hedduun koodiidhaan namoonni nu hordofutti jiranii waan nutti dawwalamu nama san biratti illee ni bu'a. Akkasuma nu waraabanii waan akkasii namoonni hedduun shakkitanii jechuudha. Waan akkanaa kanneen jechuudha addaan baafachuun ni danda'ama jechuudha. Silkii keenya irratti koodiidhaan laaftumatti osoo appilikeeshina tokko illee hin dabalatin jechuudha. Inni bira ammoo maal inni warroonni Play Store error isiniin jedhu. Warri Play Storein error jedhee isin rakkisee jechuudha. Sanis akkamitti ofirraa qulqulleessitan akkatti Play Store keessan sirreeffattan illee koodii maaliin isin agarsiisa jechuudha. Warri Play Storein error jedhee isin rakkisee jechuudha. Jalqabame akkamitti fakkeenyaaf bilbilli keenya hidhamuu yookiin namarratti akka bu'aa jiru akkamitti beeyna isa jedhuudhaa fi laaftumatti silkii markaa qabnu kanarraa jechuudha. Urjii ni tuqna achi booda masalaalii tuqna 60 takka 6 duwwaa takka tuqna jechuudha. 6 duwwaa takka tuqneeti achiin booda masalaalii tuqna jechuudha. Eega masalaalii tuqnee booda kunoo lakkoofsa kana ni agartan jedheeti yaada. Urjii masalaalii 6 takka masalaalii eega goonee booda ni bilbillaa jechuudha. Akkuma nama dawwaluutti dawwallaa jechuudha. Bilbillaa. Haala kanaan nuuf dhufa jechuudha. Call forwarding wannoo replay ka jedhu kana gubbarratti nu fide jalatti jechuudha. Sagaleen keellee not forwarding hunda isaa jechuudha. Haala kanaan yoo isinii fide wanti isin haasoytan kan namarratti bu'u jiru kunoo gamanatti akkuma agartan kana voice data fax sms sync jet haala kanaan hunda isaa jechuudha. Waan silkii irraa fayyadaman hunda isaa isinii fide jechuudha. Sagaleedhaanis SMS-dhaanis wanti gartee nama ka gara namaa deemutti jiru hin jiru waan jedhu isinii fidaa jechuudha. Inni biraa immoo inni itti aanu fakkeenyaaf yoo namni fakkeenyaaf koodiidhaan nu hidhee jiraate akkamitti ofirraa balleessina. Lammaffaan ammoo maal inni yoo fakkeenyaaf daayivartii namni ofirra godhee jiraate daayivartiin gosa hedduutti jira. Fakkeenyaaf osoo guutuutti nu biraallee hin balleessin kan yeroo nuti silkii yoo dafnee hin kaasin akka namarratti bu'u yookiin ammoo akka yeroo nuti biizii taane bakka niitoorkiin hir'uu yoo jiraanne namarratti bu'ee namni nu caqasu kan nama bira deemu jechuudha. Gabaabdumatti nama bira deemee namni akkamitti gartee fakkeenyaaf nu hordofutti jira ka jedhu jechuudha. Akka nama wanni isiniif dawwalamu nama san irratti illee akkuma keessanitti irratti bu'ee yoo daayivarti ta'e isinillee yoo daayivarti gootanii bakka wallaaltan karaan ifirraa hiixaniin jechuudha. Masalaalii ni gootanii ammas masalaalii gootanii hogguu 2 jechuudha. Achi booda duwwaa 2 gootan. Duwwaa 2 gootaniiti masalaalii tuuxanii jechuudha. Eega masalaalii tuuxanii achuma deemaa jechuudha. Mee fakkeenyaaf masalaalii nin tuqa. Eega masalaalii tuqe booda nin bilbilaa jechuudha. Kunoo ina waan nu fidu kunoo haala kanaan jechuudha. Call forwarding all razor was successful jedheeti naa fide jechuudha. Yoon daayivarti ta'ee jiraate yoon namni fakkeenyaaf kiyya duraan hogguun biizii ta'ee yookiin ammoo hogguun kaasuu dhabe nama biraa irratti bu'u jiraate keessattuu ijoolleen biyyoota arabaa jiraatan haala kanaan daayivarti gootee jechuudha. Namoonni isin bira dalaytan bifa kanaan isin hordofuu dandeessi jechuudha. Isin duuba haala kanaan ifirraa balleessuu dandeessanii jechuudha. Inni bilaa ammoo kan nama biraa irratti direct bu'ee waraabamuudha jechuudha. Fakkeenyaaf
amma fakkeenyaaf teeleen nu waraabdii yookiin ammoo namni nu hordofutti jira waan jedhamu dhageessaniiti jirtan natti fakkaata. Waan akkas akkasiisan jechuudha. Yoo fakkeenyaaf namni biraa irratti bu'ee namni biraa suni waraabbatee akka nu hordofutti jiru waan nu haasoynu waan nuti erginu waan akkas akkasii jechuudha. Sana ammoo karaan ittiin ofirraa beekuu dandeenyu jechuudha. Urjii ni tuyna. Eega urjii tuyne booda masalaalii tuyna. Eega masalaalii tuyne diidamii takka jennee tuyna jechuudha. Eega diidamii takka tuyne booda masalaalii tuyna. Achi booda ni bilbilaa jechuudha. Ni bilbilaa mee fakkeenyaaf walumaan laallaa jechuudha. Kunoo haala kanaan nuuf dhufaa jechuudha. Eega haala kanaan nuuf dhufee wanni takka illee hin jiru kunoo call forwarding jedheeti haala kanaan unconditional jedheeti naaf fide jechuudha. Isin ki not forward jedheeti naaf fide jechuudha. Yoo tarii ammoo fakkeenyaaf amma keessan yoo lakkoofsa akka fakkeenyaaf mee isin agarsiisa. Waan akkanaa kana yoo isinii fide fakkeenyaaf amma kun ka biyya keessaati jechuudha. Ida'uu 2-5 takka jedheeti lakkoofsa gabaabaa akkanaa yoo isinitti fide kuni kan teeleeti jechuudha. Ifa isiniif sagalee fakkeenyaaf teeleen takka takka haala kanaan kan isinii fiduu danda'utu jira jechuudha. Yoo haala kanaan isinii fide lakkoofsa namaa irraa adda ta'e yoo isinii fide teeleedha jechuun teelee biyya nuti jirruuti homaa rakkoon qabu jechuudha. Kanaafuu kuni hin xalafa yoo wanni akkana isinii dhufe hin irrifatina isin jechuu barbaadeet fakkeenyaaf silkiin kee xalafamtettanii rifachuun qabdanii teeleen tokko haala kanaan kan isinii fiduu ni jira jechuudha. Kanaafuu maal inni wantootuma akkanaa kana hundaa'uu kan nurraa balleessu karaa mareefuu isin agarsiise sanii jechuudha. Masalaalii gootaniitumaan duwwaa 2 gootanii achi booda masalaalii gootanii dawwallaan guututti wanni isin hayyama keessanii ala hidhamee jiru kunoo successful jedheeti haala kanaan isinii fidaa jechuudha. Irraa haqamaa jechuudha. Kammoo lakkoofsi gabaabaa akka teeleedhaa sun dhufuu danda'a. Sun dhufeedhaaf ammoo waan isin miidhu tokko illee hin qabu jechuudha. Inni biraa immoo inni itti aanu maal inni fakkeenyaaf kapilee istoorii isiniin jedheetiin jira. Kapilee istoorii kuni fakkeenyaaf pilee istoorii error waan akkas akkasii isinitti fiduu danda'a jechuudha. Isa kan akkamitti qulqulleessinaa osoo abilikeeshina tokko illee hin dabalanne pilee istoorii qofa miti abilikeeshinoota errorii qaban hedduu nuuf qulqulleessuu danda'a jechuudha. Isa kana karaan qulqulleessinuun urjii masalaalii eega urjii masalaalii goonee booda sagal gooneeti achiin booda duwwaa goona jechuudha. San booda masalaalii. Akkan jedhu kun ifaami irra isinii deebi'a. Kun amma hogguu gattuu akka kalee fuunan eegu waan taateef urjii masalaalii sagal duwwaadha. Amma yoo masalaalii tuqee achi dhaqaa jechuudha. Bilbiluu nuun eegu masalaalii tuqnaan achuma nu geessa jechuudha. Mee fakkeenyaaf kunoo masalaalii tuqee haala kanaan naaf dhufa jechuudha. Amma isin kanniin keessaa wantoota biraa yeroo biraatiin isin agarsiisa. Kan abilikeeshina fakkeenyaaf waan akka erarii pileestoorii isin diduu irraa ka qulqulleeffatanii jechuudha. Dilleet daambistaat taasisan jechuudha. Ta'u lammaffaa irra jirtu tana irratti tuuxanii isii irratti yeroo tuuxan haala kanaan isiniif dhufa. Yeroo isii irratti tuuxanii haala kanaan isin dhufe booda jala kanatti kunoo dilleet daambistaat tana irratti jechuudha. Isii kana irratti tuuxanii jechuudha. Achi booda dilleet isin irraa tahee jira jechuudha. Ka biraa yeroo biraatiin keessa deemee isin agarsiisa jechuudha. Inni biraa ammoo maal inni kan silkii teenya ittiin ilaalannuudha jechuudha. Fakkeenyaaf wantoota silkii keenya keessattuu yeroo silkii binnuudhaaf baay'ee tokko nu fayyada inni kuni waan akka ispiikaraa waan akka kaameeraa hunda isaa akka dalagu dabalata abilikeeshinaa tokko malee silkii mahaariyaa yeroo as fuune karaa laaluu dandeenyuun jechuudha. Fakkeenyaaf silkiin hedduun koodii kana hin fudhattu jechuudha. Keessattuu saamsingii taate dirqama koodii kana fudhachuu qabdi jechuudha. Yoo koodii kana hin fudhatin iyyuu oriijinaalaa miti jechuudha. Karaa kanaan illee adda baafachuu dandeessanii fakkeenyaaf silkii keenya akkamitti ilaalla isa jedhuudhaaf urjii tuuyinaa achi booda masalaalii tuuyinaa 73 dhiifama 73 53 gootan jechuudha. 73 53 gootaniiti masalaalii tuuxanii jechuudha. Masalaalii tuuxanii haala kanaan isinii keessa jechuudha. Okay isiniin eegu. Bakki an tuqe kun isinii ifaami. Urjii masalaalii 73 53 masalaalii. Yeroo amma masalaalii an tuqe jechuudha. Yeroo an sullama kana tuqe achuma nageessa jechuudha. Sanii fi kunoo koodii irraa qabachuu feetan isinii tursiisee jira. Urjii masalaalii 73 53 achiin booda sullama tuqaa jechuudha. Hogguun sullama tuqe as na fida jechuudha. Kunoo haala kanaan waan hunda isaa kunoo hogguu irratti gattuine amma kun sagalee isaa yoo sagalee isaa laaluu fedheedha. Vaabireeshina girgiri kayyuu isaan isa akka dalagu laaluudhaaf isinitti dhagahamaa taate kunoo ispiikara isaa laaluudhaaf ispiikara. Inni jalqabaa kun ispiikara gurraati. Xiqqashaa akka gurra irratti heroo jennee dhageeffannuu sani.
gurratti kan gurraa sun dubbatu qaba jechuudha. Ka jalaa kun ammoo kan muuziqaa nu taphatu ispiikara guddaadha. Bluetooth isaallee akka dalagu laaluudhaaf kun haala kanaan Bluetooth irratti tuuxanii gara siitingiitti isin seensaa Bluetooth banamuu qaba jechuudha yeroo isin achi tuuxan kun amma Bluetooth ofumaaf baname jechuudha osoo hin banin haala kanaan Bluetooth isaallee dalaguu isaa bifa kanaan waan hunda isaa laallachuu dandeessanii jechuudha. Ani amma isinuma agarsiisuu fi light snoozer ka jedhu ka jalaa kanallee yoo tuuxan kunoo isirratti guuga tuuxanillee haala kanaan kunoo bifa kanaan jechuudha. Haala kanaan isinii fiduu qaba. Hogguu isin maal gootan achi tuuxaniiti gubbaa kanarra gara fuula duraatiin isnoonsara silkiin teessan akka daraju isnoonsara jechuun waan ifi isaatii sagalee ifaa ifirraa dhaamsu kunoo haala kanaan harka bakka kaameeraa fuula duraa bakka gurra qabannuun tanarra hogguu qabdan haala kanaan isinii baasuu qaba jechuudha. Kunis haala kanaan jechuudha. Bifa kanaan laallachuu dandeessanii jechuudha. Yeroo biraa koodiidhaan mistira kabiraallee haala kanaan walitti qabee isiniif hin dhiyeessa. Har'aaf kanumaan kan qabadhee isinii dhufe akka irraa gammaddan abdiin qaba. Warroonni gaafii adda addaa gaafatan ammoo naaf obsa gaafii keessan hin daganne bakka kiyya bu'aatii ilaalaa miseejiin dhibbaa olii kanarratti dhufu saniif malee an miseejii nama tokkollee lafan kenne kan keessaa cuufee barumsaaf hin dhiyeessaa warroonni dhuunfaadhaan na deebisittanillee isiniif hin dhiyeessaa yeroo qabutti jechuudha. Na obsaa isiniin jechuu barbaadeeti. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagayaan na tura. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.